sammuu qulqulluudhaan ituu hin dadhabin ituu waliin hin rukutin waa tokko hojjechuudhaaf namni tokko guyyaa tokko keessatti hammam hojjechuutu irra jira isa jiru yaaduutu irra jiraata. Horii mana argadha jennee ganama sa'aatii 2:09 amma dhiyee sa'aatii 4 sa'aatii 5 achi teenye yoo ta'e sammuu dadhabbiitiin hojjeta. Sammuu dadhabbiitiin hojiin hojjetamu immoo kwaalitiin qabu. Kwaalitiin qabu taanaan immoo tajaajila ta'uu dhiisee mana gada ta'a. Nu bira dhuftee gaafa guyyaa 5ffaa seetii sireerraa kaatee miillaan ituu seen kooriidar irra deemtee gara mana fincaaniidhaatti yeroon argu hammam akkan gammadee himuu hin danda'u. Baay'ee bakka bagan hakiimii ta'e ofiin jedhinna. Waggaa muraasa booddee Pastor Dr. Daawit Milkiyaas waan jedhu akkasiitu yaadamee jira moo? Gaafan soorama ba'ee waldaa keessaa nan tajaajilaa hawwii jedhuun qaban ture. Hakiimiis yoo ta'e, geggeessaa biyyaas yoo ta'e, abbaa seeraas yoo ta'e, eenyus yoo ta'e, hojii waaqayyoos hojjetaa hojii ofii hojjechuun hin danda'ama jedhee namana. Baga gara poodkaastii hooggansa fooyya'aa Dr. Waggaariitti nagaan dhuftan. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa T-Mode Management Consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Galatooma. Dr. Waggaarii Leadership Podcast.